dammaqi ibsoo keessaan ibsi warra rafan hundaa ifa Yesuusiitiin hirriba dammaqsi. Ifti kee dhufeera yeroonis ga'eera ulfinni Waaqayyoo si'i wajjin jira. Kanaafuu dammaqi ibsoo keessaan ibsi warra rafan hundaa ifa Yesuusiitiin hirriba dammaqsi. Kanti amma lafa iruwisa saba lafa irraa hundumaa midhoosa. Siif garuu ifti kee Waaqayyoon siif baya ulfinni isaa sun biyya lafa mooya. Ifti kee dhufeera yeroonis ga'eera ulfinni Waaqayyoo si'i wajjin jira. Kanaafuu dammaqi ibsoo keessaan ibsi warra rafan hundaa ifa Yesuusiitiin hirriba dammaqsi. Ati karaftetu hirriba dammaqi saba lafarraati ibsoo kee ol qabi. Kana hundaa godhi uumama lafaati jabaadhu hojjedhu lubbuu hambisuufi. Ifti kee dhufeera yeroonis ga'eera ulfinni Waaqayyoo si'i wajjin jira. Kanaafuu dammaqi ibsoo keessaan ibsi warra rafan hundaa ifa Yesuusiitiin hirriba dammaqsi. Hundumti isaanii walitti qabamanii gara kan kee dhufu walitti gurmaa'anii. Atis kana laaltee yoo isaan hin gammadne biyya lafaatiif